Itoophiyaatti waqtii dhiibbaan keessaa fi alaa itti heddummateettim lammiileen Afrikaa hedduun sincina jirraa jechuun sagalee isaanii dhageessisaa turaniiru. Lammiileen Afrikaa yeroo rakkootti Itoophiyaa cina dhaabbatan kunneen yeroo ammaa immoo yaa'ii gamtaa Afrikaa 35ffaa irratti hirmaachuun gara Itoophiyaa ni dhufu. Lammiileen Itoophiyaas keessummoota kanneen magaalaa qulqulluu fi hawwattuu taateen simachuuf qophii taasisaa jira. Guyyaa har'aas bakka kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee argamanitti kutaa bulchiinsa magaalaa Qiirqoositti dulli qulqullinaa adeemsifameera. Kantiibaan Adaanach Abeebee duula qulqullinaa kanarratti argamuun haasaa taasisaniin yaa'iin gamtaa Afrikaa kun mallattoo injifannoo keenyaati jedhan. ኢትዮጵያውያን ችግራችንን በራሳችን መፍታት እንደምንችል ያረጋገጥንበት የአሸናፊነት ጉባኤ ስለሆነ Itoophiyaanonni rakkoo mataa keenyaa ofii keenyaan hiikuu akka dandeenyu kan itti mirkaneessine yaa'ii mallattoo injifannoo keenyaa waan ta'eef obboloota keenya baga nagaan biyya keessanii fi biyya haadha keessanitti nagaan dhuftan jennaan simannaa keessummaaf malu taasisuuf qophii gahaas taasisnee jirra. Yeroo Itoophiyaan rakkoon ishee mudatetti biyyooti kan biyyittiin jeeqamuu fi baduu fi jechuun olola yommuu oofaa turan obboloonni keenya Afrikaan ammoo nu cina dhaabbachuun antummaa isaanii ibsaa turuu isaaniis kantiibaa Adaanach Abeebee himaniiru. በዚህ ዓመት በብዙ ፈተና ውስጥ እንደ ሀገራችን ስናልፍ ብዙዎች ጥለውን ወይም ደግሞ ችግራችንን በማጋነን ጥለውን ሲሄዱ ነበረ. Barakana akka biyyaatti qormaata hedduu keessa yeroo darbinetti baay'een isaanii rakkoo keenya keessatti nu dhiisanii deemuun sochii maqaballeessii taasisaa yeroo turanitti obboloonni keenya Afrikaanoon ammoo nu cina dhaabbachuun rakkoo nu mudateef falalaachuu akka dandeenyu nu mirkaneessaniiru. Kana malees duula ni gahaa jedhutti makamuun aantummaa isaanii nuuf mul'isaniiru. Jiraattonni magaalichaas keessummoota gara magaalaa Finfinnee galan fuula jaalalaa fi gammachuu qabuun akka simataniif kantiibaa Adaanach Abeebee waamicha dhiyeessaniim. መላው የከተማችን ነዋሪዎች በያላችሁበት ይህንኑ እንድታደርጉ ወንድሞቻችን የሆኑትን አፍሪካውያን Jiraattonni magaala keenyaa hundi keessan obboloota keenya Afrikaanotaan kan dhuftan gara mana keessanitti sin jaallanna baga nagaan dhuftan jechuun fuula ifaa fi gammachuun akka simattaniif imaanaa isiniin jedha. Dhaabbileen tajaajila magaala keenyaa hunduu haala barameen osoo hin taane akkaataa simannaa keessanii haala hawwataa ta'een yaa'ii gaggeeffamuuf miidhagina akka taataniif imaanaa isiniin jenna. Hojii gaggeessaa olaanaa kutaa bulchiinsa Qiirqoos Zamanuu Dassaalany gama isaaniin obboloota keenya yeroo rakkootti nu cina dhaabbatan kunneen naamusa gaarii naasimannu waamicha dhiyeessaniiru. አፍሪካውያን መሪዎቻችን ከኛ ጎን ሆነው ተሰልፈው ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ tokkummaanii fi birmadummaan Itoophiyaa eegamee akka turuuf tumsi obboleetni keenya Afrikaa taasisan guddaadha. Gaggeessitoota Afrikaa kunneen gara Itoophiyaa yoo dhufan naamusa Itoophiyummaan akka simataniif imaanaan isiniin jedha. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 35ffaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamu ilaalchisuun guyyaa irraa duulli qulqullinaa guutuu kutaa magaalaa Finfinnee hundatti gaggeeffamaa ooleera.